Ayyaanni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos, jaalalli Waaqayyo Abbaa, tokkummaan Hafuura Qulqulluus hunduma keenya wajjin haa ta'u. Ameen. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin eegamtanii har'a kan geessan qulqulloonni gooftaa wiirtuu addunyaa kanaa bakka garaa garaarra kan jiraattan, Yesuus Kiristoosiin gooftaa keessan gootanii duukaa kan buutan, jaalala isaaf kan qabdan qulqulloonni isaa tokkummaa gama onlaayiniitiin Waaqayyoon walii wajjiniin waaqessuudhaaf ijaarame tajaajila sarara qilleensarraa irratti tokkummaa amantoota humna wangeelaa jedhamuudhaan waldoota gurmaa'anii jiran jalatti kan argamtan qulqulloonni gooftaa akkam jirtu? Nagaa keessanii Waaqayyoo inni nagaa hunduma keenyaaf kennee bara baraan haa kabajamu. Ani obboleessi keessaniif tajaajilaan keessan gama kanaan dubbii Waaqayyo isiniif qoodaa jiru eebba abarraa. Nagaa kootii Waaqayyoo inni hunduma keenya nagaa guutuudhaan nu jiraachise arraan nu ga'e haa kabajamu. Egaani Waaqayyoo ayyaana nuu kennee gaarummaa isaa nurratti guddisee karaa kanaan barumsa dubbii Waaqayyoo kan waldoota hundumaa irratti raabsamu, amantoota hundumaa kan ilaallatu tajaajilaadha. Tajaajilaa miti jedheetu addan qoodin kiristiyaana hundumaaf bu'uura kan ta'e sagalee Waaqayyoo akka walii wajjin barannuuf Waaqayyo balbala nu banee kutaa tokkoffaa walii wajjiniin barannee turre. Mata duree kristaanummaa jedhu jalatti jechuudha. Har'as kutaa lammaffaasaa qabadhee dhiyaadheera. Waaqayyoon walii wajjiniin kadhannee kallattiimaan gara barnoota keenyaatti dabarra. Gooftaa bara baraan jiraattu ati iddoo hundumaa jirtaa. Haalota hundumaa gararraa jirtaa. Uumama hundumaa situ hoogganaa. Wanti waaqarra jiru, lafarra jiru, garaa lafaa keessa jiru hundumtuu kan keeti. Siif karoora keetiinis hojjetamani. Yeroo gaarii akkasii, tokkummaa gaarii akkasii kan keessatti mootummaan kee olaanee dubbatamu waan nu laatteef maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin kabajaaf galata siif dhiyeessinaa. Galanni dhuma hin qabne uqubaan si duwwaadhaaf haa ta'u. Egaan gooftaa qulqulluudhaaf jabaa taatee ijoolleen kee fuula kee dura jirru dubbii kee isa gaarii sirraa baranna. Caaffata qulqullaa'aa keessatti barreeffamee jira. Ijoolleen kee Waaqayyo irraa kan baratan hin ta'u, nagaan ilmaan keetis hin baay'ataa jedhamee. Yaa Waaqayyo, ilaa nu sirraa barachuu barbaanna. Walii keenya irraa baranna yoo jenne wal miina, wal dogoggorsinaa, karaa dogoggoraarra wal fuunee deemna. Garuu sirraa yoo baranne hin dogoggorru. Warra bilchaatan, warra addunyaan kun garatti adeemtu beekan taana. Hafuurri kee qulqulluun nu haa barsiisu. Cubbuun hunduma keenyaa nuuf haa dhiifamu. Waaqa banamaa jala nu tursi. Amajaajii keenya di'aabiloosiin karaa garaa garaatiin kan nu ari'atuuf kan nu lolu irree kee isa jabaadhaan adabi nurraa rukuti. Faana keenya jalatti gadi maragi. Jireenya kiristaanummaa keenyaa akka ofii keetii barbaaddutti nuuf adeemsisi. Maqaa Yesuusiin ameen. Egaan akkuma barumsa walii wajjiniin barachuu jalqabnee turre, mata duree kristaanummaa jedhu maalummaa kiristaanaa, eenyummaa kiristaanaa bu'uura godhannee ilaalleerra. Obboloota koo, mata duree hedduutu jira barachuudhaaf. Gara mata duree kanaatti kanan dhufe garuu yeroon kun yeroo itti kiristaanummaan keenya waan baay'eedhaan lolamaa jiru, waan baay'eedhaan itti bitaacheessaa jirudha. Kanaaf kiristaanonni yeroo ammaa waa'ee bu'uura isaanii, waa'ee ka'umsa isaanii, eenyummaa isaanii baranii bara rakkisaa kana keessa ulfina Waaqayyoo qabatanii akka dhaabbatanii fi ani eenyu, maalin fakkaadhaa, maalummaan koo maaliidha, itti gaafatamummaan koo maaliidha, maalifan as addunyaa kanarra jira, anaan akkamittiin na ibsa addunyaan, ana akkamittiin addunyaatti mul'achuun qaba isa jedhu dhugaa qabannee akka adeemnuuf mata duree kana amantoota hundumaa giddu galeessa godhate qabadhee dhiyaadheen barsiisaa jira. Hafuurri Waaqayyoo karaa kanaan akka nu gargaaru nan amana. Egaani mata duree yeroo darbe jalatti maalummaa kiristaanaa edda dubbanne booddee amalaaf aadaan kiristaanaa maal akka ta'e walii wajjiniin ilaaluu jalqabneerra. Achi jalaa qabxii lama walii wajjiniin baranneerra. Arraa sadaffaaf arfaffaa walii wajjiniin baranna akka Hafuurri Gooftaa nu gargaaretti. Amma danda'ametti barumsa waan ta'eef muddamni yeroo yoo jiraate iyyuu suuta jedhee dubbachuun yaala. Akka lallabaatti daddafee dubbachuu hin fedhu. Sababiinsaa
ragaa jedhee suuta jedhee dubbadhee akka isiniif galuun barbaada. Kaayyoon koo jechoota baay'ee dubbachuuf sa'aatii baay'ee fayyadamuu utuu hin taane dhugaan wayii akka isinii galuudha. Kanaaf tasgabbiidhaan yeroon dubbadhu isinis tasgabbaa'aatii dhugaasaa ilaalaa adeemaa. Aadaan kiristiyaanaa maali? Biyya lafaa kana keessatti kiristiyaanni akkamittiin adda ta'ee mul'ata? Amantii baay'ee jira. Saba baay'eetu jira. Ilaalcha baay'eetu jira. Isaan kana keessaa garuu kiristiyaanni aadaan inni ittiin yuunikii ta'u, adda ta'u maaliidha isa kami isa jedhu qabannee akka dabarruun barbaada. Qabxii kana jalatti jechuudha. Mata duree xiqqaa kiristiyaanummaa jalaati nuyi qabannee jirru amalaaf aadaa kiristiyaanaati. Achi jalaati amalaaf aadaa kiristiyaanaa yeroo darbe kan ilaalle jaalalaaf tokkummaa akka ta'e kunis akkamittiin akka ibsamu ilaalleerra. Addunyaa kanarratti kiristiyaanummaan karaa inni ittiin dagaagee, karaa inni ittiin ce'ee darbee as ga'e, karaa humnaa, karaa lolaatiin utuu hin taane, karaa jaalalaatiin akka ta'e Yesuus Kiristoosis duuka buutota hedduu of duukaa kan inni hiriirse lola geggeessuudhaan utuu hin taane jaalalaan akka ta'e, kiristiyaanonni immoo amalaaf aadaa Kiristoos dhaaluu qabu waan ta'eef karaa isaan ittiin beekaman jaalalaaf tokkummaa akka ta'e tuqneerra, ilaalleerra, baranneerra. Isatti aansuudhaan amalliif aadaan kiristiyaanaa kan kiristiyaani tokko addunyaa kana keessatti ittiin beekamu maal jennee qulqullummaadha jennee irra. Qulqullummaan mi'a miidhaginaa kan mushurraan Kiristoos ittiin naqata ishee bareechattee Kiristoosiin eegdu akka ta'e guyyaa Kiristoos mul'atutti mi'i miidhaginaa calleen keenya, warqeen keenya kan nuyi ittiin Kiristoosiin fuulduratti ittiin bareennee mul'annu kan badhaasallee nuuf qopheessisu qulqullummaa akka ta'e walii wajjiniin ilaallee baranneerra. Har'a gara qabxii isa sadaffaatti darbina. Amalaaf aadaa kiristiyaanaa jalatti aadaan kiristiyaanaa inni sadaffaa kiristiyaanni biyya lafaa kanarratti kan inni ittiin beekamu, Waaqayyo kan ittiin isa beeku, macaafni qulqulluun kan ittiin isa beeku, kan kiristiyaanonnis ittiin wal beekuu qabanii maal isa jedhuufi waaqessuu dhugaadha. Ilaalaa, worship isa jennu jechuudha. Waaqessuu dhugaa. Waaqessuu dhugaa. Waaqessuu dhugaa miti. Namoota hedduuf waaqolii hedduutu waaqeffama. Namoota garaagaraatu waaqayyolii garaagaraa waaqessa. Akkaataan waaqessuu isaaniis fakkeessaadha hedduunsaa. Kiristiyaanni garuu amalli inni ittiin beekamuuf aadaan inni qabaatu waaqessuu dhugaadha. Sagalee Waaqayyoo Efesoon 5:19 irratti kiristiyaanotaan akkana jedha. Qooqa garaagaraatiin, faarfannaa galataatiin, weedduu hafuuraatiinis wal harkaa fuudhaa. Garaa keessan keessatti faarfachaa galata Gooftaa dhageessisaa. Yeroo hundumaa waan hundumaafuu maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo Abbaadhaaf galata galchaa. Waaqeffannaan aadaa kiristiyaanaa qofaa osoo hin taane kaayyoo uumamaatis. Ilaalaa, kiristiyaanni isa Kiristoosiin gara mootummaa Waaqayyootti dacha'eedha. Kun aadaa isaati, amala isaati, kan Waaqayyoo isarraa barbaaduudhas, kan hin jijjiiramneedhas. Kun aadaa duwwaa utuu hin taane, amala duwwaa utuu hin taane, waaqessuun kiristiyaanotaaf kaayyoo uumamaatis. Namniyyuu, dhalli namaayyuu jalqaba yeroo hojjetame kaayyoon hojjetameef maaliif jedhamee gaafatame maal deebistu isin amma waan garaagaraa jechuu dandeessu. Waaqayyo jalqaba yeroo si hojjete maaliif si uume yoo jedhamtanii gaafatamtan gaaffii garaagaraa dhiyeessuu dandeessu. Kaayyoo inni dhumaa ultimate goaliin inni Waaqayyo dhala namaa ittiin uumeef garuu maal yoo jettan akka worship isa goonuufidha. Akka isa waaqessinuufidha. Waaqeffannaa yeroo jennu tarii namoonni murtaa'an waldaa dura dhaabbatanii faarfannaa namoota dura bu'anii sababii isa faarfataniif waaqeffannaa jennee waamuu dandeenya ta'a. Kun garuu ilaalcha dogoggoraati. Innis waaqeffannaadha, dhugaadha. Garuu
waaqeffannaan inni waaqayyo jedhu isa faarfannaa duwwaa utuu hin taane lallabni waaqeffannaadha. Kadhannaan waaqeffannaadha. Dhuga ba'umsi waaqeffannaadha. Waldaa dhaquun waaqeffannaadha. Jireenya ofiitiin waaqayyoon kabajaa jiraachuun waaqeffannaadha. Bakka hojiitti mana keessa jiraatan, waajjira keessa jiraatan keessatti ulfina waaqayyoof jiraachuun waaqeffannaadha. Waaqayyoon waaqessine kan jennu faarfannaa duwwaadhaaf miti jechuudha. Faarfannaan gosa waaqeffannaa keessaa gosa tokkodha jechuudha. Malee isa tokkicha duwwaa miti. Kaayyoon waaqayyoo dhala namaa addunyaa kanarratti hojjeteefis akka inni isa waaqessaa, isa kabajaa, olola isa qabaa jiraatuufidha. Kanas sagalee waaqayyoo keessaa deemnee yoo dubbifne macaafa Isaayyaas raajichaa 43 lakkoofsa 21 irraa sagalee akkas jedhutu jira. Saba kana ofii kootiif uummachuun koo akka inni na galateeffatuuf tureedha. Eenyudha waaqayyoota? Saba kana ofii kootiif uummachuun koo maaliif tureedha? Akka inni na galateeffatuuf turee jedha. Waaqayyo yeroo nama uumu, yeroo dhala namaadhaa hojjetu, kaayyoonni dhala namaa uumeef inni bu'uuraa akka inni waaqayyoon waaqessuuf, akka inni isa galateeffatuuf, galata isaatiif akka inni jiraatuuf jedheetu waaqayyo gooftaan dhala namaadhaa uume. Jalqabumarraa kaasee jechuudha. Kanaaf kaayyoon dhalli namaa uumameefiyyuu waaqessuu kanaaf ture. Yoo cubbuun fuudhee yaada waaqayyoo keessaa namoota balleesseera ta'eyyuu, yoo cubbuun fuudhee yaada waaqayyoo keessaa baasee dhalli namaa waan lafarraa kana kotota addunyaa kana akka waaqessu godheera ta'eyyuu, jireenya addunyaa kanarratti arra argamtee badduuf namni akka sagadu, namni akka gugguufu cubbuun taasiseera yoo ta'eyyuu, kaayyoon inni ganama namni uumameef garuu waaqayyoon waaqessuufidha. Kanaaf waaqeffannaan dubbii salphaa miti. Waaqayyo kan hojjetateef waan biraa akka isa gargaaruuf miti. Hojii wayii akka isaaf dhannuuf miti. Daboo wayii akka isaaf dhannuuf miti. Waan ta'e wayii akka isaaf kenninuuf, waan addaa wayii tokko isaaf akka finnuuf miti. Inni ga'eessadha. Inni qabeessadha. Hundumaayyoo harkaa qaba. Kaayyoonni nu hojjeteef garuu akka isa waaqessinuufidha. Galata isaaf akka jiraannuufidha. Har'allee jireenyi isaanii cubbuudhaan kan hin makamne, yeroo hundumaa kaayyoo dhalataniif gochaa kan jiran qulqulloota ergamoota isa duwwaa waaqessan waaqa keessaatii qaba. Sa'aatii 24 fuula isaa duratti kufanii galata isaa kan dhiyeessan, inni guddaadha, inni waaqayyoodha kan jedhan uggum jedhanii yeroo isaan fuula isaa duratti kufan waaqayyoon haaraadha ol jedhanii ammas ilaalanii yeroo sagaduudhaaf kaan isa sila arganirra ammas waaqayyoon haaraadha. Kanaaf maanguddoonni 24 qulqulloonni waaqa keessa jiraatan yeroo hundumaa nuffii malee jaalalaan gammachuudhaan waaqayyoon waaqessaa jiraatu. Ergamoonni waaqa keessaa kumaatam lakkoofsaan tilmaamamuu kan hin dandeenye waaqayyoon waaqessaa jiraatu. Nutis kan uumamneef dhalli namaa inni nuyi waaqayyoon hojjeteef akkasa waaqessinuufidha. Kanaaf obboloota ko jireenya keessan keessatti warra galateeffatan, warra waaqessan, warra guddummaa waaqayyoo himan, rakkina keessan warra odeessaa ooltan utuu hin taane, waaqayyo nagade, namiidhe, seenaa koo cabe, abdiin dhabe, ofumaan waaqessa, ofumaan gooftaa duukaa deema, ofumaan amanee jechuudhaan iddoo keessan gadi dhiisinaa. Kaayyoo uumamtaniif ala hin jiraatinaa. Waan hundumaatiif fedha. Kutaan jalqaba dubbifanne Efesoon irraati. Waan hundumaatiif fedha. Yeroo hundumaa lakkoofsa 25 yeroo hundumaa waan hundumaafuu maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin waaqayyo abbaadhaaf galata galchaadha. Yeroo hundumaa hedhala. Yeroo tokko hin jiru. Yeroo barattanii barumsatti eebbifamtan, yeroo mana ijaarrattan, yeroo faarfannaa eebbisiistan, yeroo waan ta'e wayii argattan duwwaatu hin ta'a. Yeroo hundumaa sababii maaliitiif fedha? Waan hundumaaf iyyuu, waan hundumaan ne dhufu waan baay'ee qabateera. Yeroo rakkannus galateeffachuu qabna jechuudha. Yeroo gammannu duwwaa miti. Yeroo gaddinus galateeffachuu qabna jechuudha. Maaliif? Kaayyoon hojjetamneef uumamneef kana waan ta'eef. Waaqessuun kun immoo isarra dibuudhaaf garaa keessa aaraa
yookiin immoo namoota duratti duwwaa xiyyeeffannoo argachuuf attention seeking jedhamu yookaan immoo dhageettii namaadhaa harkisuu duwwaadhaaf isa ofuma nama duratti fakkeessan utuu hin taane garaarraa kan ka'e waaqayyoodhaa wajjiniin connected kan ta'e waaqeffannaa sirrii worship sirrii waaqayyoodhaaf akka dhiyeessinu isa kana barbaada waaqayyo gooftaan. Isa kana afaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa dubbatameera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 24 irratti waaqayyo hafuura warri isaaf sagadanis hafuuraaf dhugaadhaan isaaf sagaduun intaaf ittiin jedheera. Jecha kana jecha Yesuus dubbateera. Waaqayyo maalidha? Waaqayyo hafuura warri isaaf sagadanis hafuuraaf dhugaadhaan isaaf sagaduun intaafii jedha. Fakkeessaadhaaf namni hin sagada, fakkeessaadhaaf namni hin boo'a, fakkeessaadhaaf namni lafarra hin gangalata, fakkeessaadhaaf nama dura abeet akkam faarfata inni, abeet akkam faarfatti inni jedhamuudhaaf jedhee namni akka ta'e hin ta'a. Waaqayyo garuu garaa namaa ilaala. Garaa namaa ilaala, keessa namaa ilaala. Waaqeffannaan kun riilii anaaf ta'e moo waan kun fakkeessaadha isa jedhu ilaala. Yookiin immoo garaa keenya keessatti waaqayyo irratti gungumaa, waaqayyoon komachaa, waaqayyoon na dhiise jechaa afaaniin immoo galata kee siinan ce'ee, siinan darbee, siinna gargaaree, siinna baasee, siinan boolla bu'ee jechuu dandeenya afaaniin. Garaan keenya waan biraa jechaa sana miti. Waaqayyo hafuura kan isaaf sagadanis maaliif maalidha? Dhugaaf hafuuraanidha. Fooniin miti. Dhugaaf hafuuraan isaaf sagadu isa worship godhu. Kanaaf ijoollee gooftaa addunyaa kanarra biyya garaa garaa kan jirtan waaqayyoo keenya kanatti kan amantan aadaan keessan maal ni beektu? Aadaan keessan waaqayyoon waaqessuudha. Waaqayyo akkasitti isin beeka. Waldaan kiristiyaanaa akkasitti isin beekti. Macaafni qulqulluun akkasitti isin beeka. Isinis akkasitti of beekaa. Ani biyya lafaa kanarra kanan jiraadhuuf kanan addunyaa kanarratti nama ta'ee uumameef, kanan muka ta'een uumaminiif, kanan dhagaa ta'een uumaminiif, kanan bineensa ta'een uumaminiif, nama ta'ee kanan uumameef waaqayyoon waaqessuudhaaf jechaa jiraadha. Waaqayyo gooftaan dhugaa kanaan nu gargaaru. Qabxiin inni arfaffaan amalaaf aadaan kiristiyaanaa maal isa jedhuuf waan godhu mara waaqayyoon giddu galeessa godhateeti. Kun aadaa kiristiyaanaati. Waan godhu hunda waaqayyoon giddu galeessa godhatee godha. Aadaan kiristiyaanaa sirriin kanadha. Kana sirriitti dhaggeeffadhaa. Baay'een namaa iddootti kanatti dogoggora. Baay'een namaa iddootti kanatti kompaasii isaa gadhiisa. Daarekshinii isaa gadhiisa. Galma isaa gadhiisa. Qabxii ishee ammaa kanarraa kaatee. Waan godhu mara, waan godhu hundumaa waaqayyoon giddu galeessa godhatee gochuun amalaaf aadaa kiristiyaanaa kan kiristiyaanarraas eegamuudha. Yoo kana hin raawwatu ta'e, yoo kana hin godhu ta'e aadaa kiristiyaanaa keessa hin jiru jechuudha. Kiristiyaanummaa isaa gaaffii jala jira jechuudha akkuma yeroo darbe ilaalle. Sagalee waaqayyoodha. Isa duraa Qorontos 6:20 irratti akkas jedha. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate kanaaf guutummaa dhagna keessaniin waan inni ittiin galateeffamu hojjedhaa. Waaqayyo maaliin isin bitate jedha? Gatiidhaan isin bitate kanaaf guutummaa dhagna keessaniin waan inni ittiin galateeffamu hojjedhaa. Isin kan ofii keessanii miti. Isin gatiidhaan dhuftanii yeroo darbees ilaalleera. Ammas ganaan ilaalu. Kanaaf maal godhaa? Guutummaa dhagna keessaniin kan isin ittiin hojjechuu qabdan kan waaqayyo ittiin galateeffamuudha. Maqaan waaqayyoodha ulfaatu. Waan gootan hundumaa maal godhaa? Sentraalii keessan, giddugaleessa keessan waaqayyoon godhadhaa. Waaqayyoodhaaf oolchaa jireenya keessan kanadha. Kana jechuun guyyaa ayyaanaatti waan goonu nyaataaf dhugaatiidhaan akkaataa uffannaa uffannuun sirna gaa'ilaatiin ulfina waaqayyoo mul'isuudhaaf goona jechuudha. Isaaf jiraanna jechuudha. Kiristiyaan akkas. Kiristiyaan guyyaa ayyaanaatiin nyaataaf dhugaatiidhaan akkaataa uffataatiin sirna gaa'ilaatiin ulfina waaqayyoo mul'isuuf godha. Isaaf jiraata jechuudha. Kiristiyaan yeroo guyyaa ayyaanaadhaa
celebrate godhu yeroo ayyaanessu kiristiyaanni akka warra kaanii namootatti mul'achuudhaaf uffannaa babbareedaa uffachuudhaan sangaa guddaa qaluudhaan yoo jiraatee foon nyaate rakkoon qabu yoo dhabe immoo baqqaatiin dhabame waan ta'eef manni koo manaa gadi ta'e jedhee of abaaruun qabu. Sababiin isaa nyaati inni nyaatu ayyaanni inni ayyaanes waaqayyoon giddu galeessa godhateeti malee hawaasummaa naannoo isaa jiru giddu galeessa godhatee miti. Ayyaanni arra ayyaanessaa jiru kun waaqayyoon ittiin yaadachuudhaaf jechaa godha. Waaqayyoon ittiin galateeffachuudhaaf jechaa godha. Ayyaanni nu arra ayyaanessaa jiru kun waaqayyoon ittiin ulfina isaa mul'isuudhaafidha jechaa godha malee namoota duratti ittiin ilaalamuuf ollaa biratti ittiin jaallatamuuf ittiin yaamamuudhaaf ittiin nama guddaadha inni arjaadha qaba qabdi jedhamuuf of mul'isuudhaaf miti. Yeroo nyaatu yeroo dhugu ulfina waaqayyootiif jedhee nyaachaa jira. Ulfina waaqayyootiif jedhee dhugaa jira jechaa jiraachuu qaba kiristiyaan. Maleessaati namoota biratti ittiin ilaalamuudhaaf ittiin jaallatamuudhaaf miti. Nyaati nyaadhu waaqayyoon hin ulfeessa. Dhugaatiin dhugaa jiru kun waaqayyoon hin kabaja jechaa jiraata jechuudha kun. Amalli kiristiyaanaa aadaan kiristiyaanaa waan godhu mara waaqayyoon giddu galeessa godhatee hojjeta waan ta'eef. Inni kan biraan waa'ee uffannaati. Uffannaa uffatuun kiristiyaanni waaqayyoon giddu galeessa godhateeti kan inni uffatu. Dhalli isaa kun qaamni isaa kun mana qulqullummaa waaqayyooti. Manni qulqullummaa waaqayyoo immoo kabajamaadha. Manni qulqullummaa waaqayyoo immoo ulfina qaba, safuu qaba. Kanaaf yeroo uffannaa isaa uffatu mana qulqullummaa waaqayyoo kanaaf yaadaadha kan inni uffachuu qabu. Kabaja isaa eegaadha kan inni uffachuu qabu, kan isheen uffachuu qabdu. Yeroo tokko tokko namoonni akkaataa uffannaa kanarratti wal qeequ. Inni tokko uffannaa akkasii maa uffatte yeroo jedhu inni kaan immoo maal si gashee akkam barbaadetti yoon uffadheedha. Dhimma qaamnichi kan kooti dhanna kooti akkam barbaadetti uffachuudhaaf mirgan qabaa. Maal si dhibee yeroo namni jedhutu dhageenya. Kanarratti wal falmii gurguddaatu maal ta'a namoota gidduutti waldaa kiristiyaanaa gidduutti mul'ata. Yeroo iddoo aarsaatti baatu uffannaa akkasii uffadhu. Yeroo faarfannaadhaaf waldaa dhuftu uffannaa akkasii uffadhuu kottu. Yoo kana achiin adabamta yoo kana achiin tajaajiltu jechuudha. Waldaa keessatti yeroo baay'ee yeroo namni walitti falmutu jira. Gaaffiin salphaan tokko garuu jira. Uffannaa tulfaa uffattu kanaan waaqayyo in kabajama moo in arrabsama? Ilaa mucaa waaqayyoo ishee uffannaa gaarii uffattu jedhamta moo ilaa mucaa waaqayyoo ishee qullaa deemtu jedhamta? Gaaffii kana deebisuun deebii salphaa. Kanaaf waan goonu hundumaa maal gochuu qabna? Waaqayyoon giddu galeessa godhannee raawwachuu qabna. Uffannaa uffannu yeroo uffannu waaqayyo ittiin kabajamaa jira. Waaqayyo ittiin galateeffamaa jira. Asirraan waaqayyo galata argachaa jira jennee gochuu qabna jechuudha. Yoo kana achi waaqayyo ittiin hin galateeffamu taanaan waaqayyo ittiin arrabsama taanaan kiristiyaanummaan keenya miidhameera jechuudha. Giddu galeessa godhatee kan inni jiraachuu qabu jireenyi keenya ulfina waaqayyooti waan ta'eef. Giddu galeessa godhatee deddeebi'uu kan qabu jireenyi keenya ulfina waaqayyooti jechuudha. Kanaaf waan gootan hundumaa maal godhaa? Waaqayyoon ittiin galateeffachiisuudhaaf godhaadha waan ta'eef sagaleensa. Nuuni mataa keenyaaf hin jiraannu addunyaa kanarra yeroo jiraannu. Waaqayyoon jiraanna, waaqayyoof jiraanna, isaanis jiraanna. Kanaaf wanti nu goonu hundumtuu waan isa kabachiisu, waan toora qabu, waan naamusa qabu, waan quba nutti hin qabsiisne, waan ulfina waaqayyoo ittiin buunes gochuu qabna jechuudha. Kanaaf istaayiliin uffannaa keenya, istaayiliin rifeensa keenya ittiin sirreeffannu, istaayiliin nu ittiin deddeebinu xiqqoo ishee teknooloojii biraa hafee isheen faaraadha, isheen gowwaadha namni nuun jedhu jennee namoota fakkeessuuf jennee waan keessi keenya itti namanne, waan aadaa keenya hin taane, waan ulfina waaqayyoodhaa tuqu raawwanna yoo ta'e nuyi dogoggorree jirra jechuudha. Kanaaf waan goon hunduma maal goona? Waaqayyoon giddu galeessa godhanneetu raawwanna jechuudha. Maqaan gooftaa ulfaatu. Inni kan biraan sirna gaa'ilaatiin ulfina waaqayyoo mul'isuudhaaf sirna gaa'ilaatti yeroo galu nu ijoolleen kiristiyaanonni ulfina waaqayyoo eeguu qabna. Ulfina waaqayyoodhaa giddu galeessa godhan mata dureen waa'ee gaa'ilaa kun barumsa guddaan mataa isaa danda'e. Sana keessa galee hundumaa barsiisuudhaan miti. Garuu waan godhu hundumaa ulfina waaqayyoo giddu galeessa godhatee godha ishee jettuufan gara kana dhufe maleessaati.
Waaqayyoo ulfinni isaa gaa'ila kootiin haa mul'atu jedhee godha. Sagaleen Waaqayyootu Ibroota 13:4 irratti akkas jedha. Gaa'illi hunduma biratti ulfina qabeessa haa ta'u. Ciisichi gaa'ilaas hin xureeffamin. Waaqayyo warra halalee fi ejjituutti faraduuf jira. Eenyuttidha? Warra halalee fi warra ejjituutti Waaqayyo faraduuf jira waan ta'eef ciisichi gaa'ilaa hunduma biratti haa kabajamu, haa qulqullaa'u, hin xureeffamin jedha. Sagalee Waaqayyoo tokkos jedha. Hunduma biratti ulfina qabeessa haa ta'u jedha. Bara nuyi keessa jiraannu kana keessa ulfinni kun gaa'ilaa kun baay'ee miidhameera. Namoonni salphaadhumatti walitti dubbatanii salphaamatti gama teknooloojii kanaan chaat godhaniidhuma haasa'aniidhuma dhaqanii mana tokkotti galuu wal fuuneedhu. Kun kufaatii guddaa, salphina guddaa. Ulfina Waaqayyootti bu'uura kun. Ciisichi gaa'ilaadhaa kabajamaa ta'utu irra jira. Namoonni yeroo baay'ee keessa ba'anii istii wal ilaallaa, ulfina waliif taanaa laata, wal qunnamtii saalaa irratti wal madaallaa laata jedhanii utuu waliin fuudhiniin shaakala halalummaa keessa galu. Shaakala halalummaa keessa seenu. Isa booddee ejjituu ta'u. Isa booddee gaa'illi isaan biratti kabaja dhaba. Akkasumatti sagalee Waaqayyoodhaa garuu kan jedhu ciisichi gaa'ilaa kabajamaa haa ta'u jedha. Ulfina qabeessa haa ta'u jedha. Kanaaf dhimma gaa'ilaa yeroo itti adeemnu, adeemsa gaa'ilaa yeroo itti adeemnu waldaa kiristaanaadhaa wajjiniin waliigallee gaa'ilatti yeroo seennu ciisicha gaa'ilaa kabaja goone karaa toora qabeessa macaafa qulqulluutiin waadaa waliigaluudhaan waldaan kiristaanaa kan beektu gaa'ila qulqullaadhaan itti adeemutta. Maaliif gaa'ila keenya keessaan Waaqayyo ulfina isaa mul'isuu qaba. Ijoolleen nu gidduudhaa dhalatan, ijoolleen nu gidduudhaa argaman warra Waaqayyoon kabachiisan, warra Waaqayyoon ulfeessan, warra wangeela fuudhanii gar fuulduraatti adeeman waan ta'eef gaa'illi keenya gaa'ila karaa adeemaan ta'u. Gaa'illi keenya gaa'ila faayidaa irratti hundaa'e hin ta'u. Gaa'illi keenya gaa'ila birrii adamsuu irratti hundaa'e hin ta'u. Gaa'illi nu dhaabbachuudhaaf abjoonnu gaa'ila nama kan biraa kan diigu ta'uu hin qabu. Maaliif Waaqayyoottiin hin kabajamu. Waaqayyoottiin hin ulfaatu yoo akkas ta'e. Kanaaf adeemsi gaa'ila keenyaa maal ta'uu qaba? Waaqayyoon kan ulfaachisu, Waaqayyoon kan kabachiisu ta'uutu isarra jira. Kanaaf kiristaanotaa fi aadaan tokkichiif isa dhumaa akka biyya lafaa kanaatti hin jiruuf. Kiristaanotaaf aadaan tokkichiif isa dhumaa akka biyya lafaa kanaatti hin jiruuf. Fakkeenyaaf sabni Oromoo aadaa mataa isaa danda'e qaba. Sabni Amaaraa immoo aadaa mataa isaa danda'e qaba. Sabni Tigreedhaa aadaa mataa isaa danda'e qaba. Sabni Walaayittaadhaa aadaa mataa isaa danda'e qaba. Kiristiyaanni garuu akka addunyaa kanaatti aadaan akka sabaatti aadaan koo kanaa yeroo Tigree gidduu dhaqu aadaan koo akkasittiin itti fufuu qaba. Yeroo Amaaraa bira dhufu aadaan koo akkas ta'uu qaba kan jedhu aadaa murteeffate wayii tokko akkasa kan biyya lafaa kanaa kana hin qabu. Aadaansaa isa macaafa qulqulluu keessa jirudha. Akka aadaa isa biyya lafaatti immoo fakkeenyaaf aadaa nyaataa, aadaa uffataa, aadaa gaa'ila geggeeffachuu, sirnoota adda addaa yeroo godhu aadaa saba keessa jiraatuuti kan inni raawwatu. Aadaa saba wajjiniin jiraatuuti. Fakkeenyaaf kiristiyaana ta'ee, pirootestaantii ta'ee, pheenxee ta'ee isa jedhamu jechuudha. Namoota warra wangeelaa ta'ee yonnaa dhaqee saba Amaaraa gidduutti wangeela lallabu. Aadaa kooti jedhee kan inni ittiin wangeela lallabu aadaa eenyuuti jechuudha. Aadaama warra Amaaraa sana. Oromoo utuu hin ta'in immoo wangeela lallabuudhaaf yeroo gara Oromiyaa dhufu namni Oromootti wangeela lallabu tokko aadaa eenyu fudhateetu aadaa sana baatee deemachuudha. Aadaa Oromoo akkaataa itti Oromoon nyaata nyaatu, akkaataa itti Oromoon namoota araarsu, akkaataa itti Oromoon wal kabaju, sirna gaa'ilaa geggeeffatu, hawaasummaa Oromoo keessa galeetu Oromoo fakkaateetu wangeela mootummaa Waaqayyoodhaa lallaba jechuudha. Kanaaf aadaaf saba naannoo keessa jiraatuutiin deemachuudha. Kunis hamma ulfina Waaqayyootti hin buunettidha. Ulfina Waaqayyootti utuu hin bu'iniin, ulfina Waaqayyoo utuu hin tuqiniin
aadaa saba keessa jiraatu wajjiniin jiraatu. Fakkeenyaaf aadaan sabni keessa jiraatu lama sadii fuudhuudhaaf ayyama yoo ta'e yookiin immoo barteen akkasii yoo jiraate macaafni qulqulluun immoo lama sadii fuudhuu hin ayyamu waan ta'eef sababiin saba lama sadii fuudhuu danda'u keessa jiraadheef anis lama sadii fuudhaatan wangeela lallaba jechuun hin danda'amu. Kanaaf maal ta'uu qaba? Amma ulfina waaqayyootti hin buunetti aadaa saba keessa jiraatu kabajaa fakkaatee fudhateetu mootummaa waaqayyoodhaa babal'isa. Kanaaf akka kiristaanaatti aadaan tokkichi fi dhumaa hin jiru. Aadaa sabaaf naannoo keessa jiraatuuti. Aadaan sabaaf naannoo keessa jiraatu immoo kan hamma ulfina waaqayyoo hin buunettidha. Inni ofii isaatii aadaa kiristaanummaa isaa qabate yeroo saba gidduu jiraatu immoo aadaa saba naannoo sanaatiin jiraata jechuudha. Kun maaliif isa fayyada yoo jettan ergama isaa galmaan gaachuudhaaf. Isa kana mata duree mataa isaa dandeetti gaafatamummaa kiristaanaa jalatti waan ilaalluuf waa'ee ergama isaa galmaan gaachuu amma keessa hin galu. Gara sanatti hin dabarra yoo Waaqayyo jedhe kutaa 3ffaa keessatti ilaalla isa kana. Itti gaafatamummaa kiristaanaa jechuudha. Haa ta'u malee aadaa fi amala saba garaagaraa keessa jiraatee yeroo sana raawwatu ergama dhufeef galmaaf gaachuudhaaf itti fayyadama. Yeroo tokko yeroo itti namoonni ani eenyummaa kooti aadaa kooti jedhanii wal lolan argina. Aadaa kooti eenyummaa kooti jedhanii yeroo wal lolan agarra. Kanaaf biyyuma adda addaa keessa jiraatanii wangeela lallabuudhaaf itti fayyadamuu caalaa aadaa koon calaqqisa jedhanii yeroo wal lolan argina. Macaafni qulqulluun garuu waa'ee kanaa irratti waan jedhu qaba. Isa duraa Qorontos 9:19 hanga 23 isa jiru meenan dubbisa jalqaba kana. Isa duraa Qorontos 9:19 kaase. Namoota hundumaa biratti birmadduu ta'ee utuman jiruu caalaatti namoota buufachuudhaaf hundumaaf garboof godheera. Yihuudota biratti warra Yihuudotaa buufachuudhaaf akka Yihuudiin ta'e. Warra seera jala jiran biratti ofii kooti seera jala yoon jiraachuudhaa baadheeyyuu warra seera jala jiran sana buufachuudhaaf akka nama seera jala jiruun ta'e. Warra seericha hin qabne biratti isaan buufachuudhaaf akka nama seericha hin qabneen ta'e. Haa ta'uyyuu malee seera Kiristoos jala waanan jiruufi ani seera Waaqayyoo hin dhabne. Warra amantiitti xobbee ta'an biratti warra amantiitti xobbee ta'an buufachuudhaaf akka nama xobbee ta'eera. Karaadhuma hundumaan namoota muraasallee oolfachuudhaaf namoota hundumaa biratti waan fakkaatu hundumaa ta'eera. Hojii wangeelaatiin kennaa isaa keessaa hirmaachuudhaaf wangeelaaf jedhee kana hundumaa nan godhaadha. Ameen. Kana kan jedhu ergamaa wangeelaa kan ta'e Phaawulosidha. Goota wangeelaa kan ta'e Phaawulosidha. Isatu keessumaa lakkoofsi 22 garaa namaa nyaata. Gara baasaarra isa jiru nan dubbisa. Karaadhuma hundumaan namoota muraasa illee oolfachuudhaaf namoota hundumaa biratti waan fakkaatu hundumaa ta'eera jedha. Kanaaf kiristaanni bakka jirutti waan jiru fakkaatee ergama dhufeef sana galmaan gaata malee akka namoota biyya lafaa kanaadhaa kana kootu qame sana koo badee ani akkasii jedhee gooliin kaasu jechuudha kiristiyaan. Dhimma aadaa biyya lafaarraa kanaatiin mataa dhukkubsatu jechuudha kiristiyaan. Ani dhimma aadaa irratti namoonni aadaa isaanii qabatanii eenyummaa isaanii qabatanii adeemuu irratti mormiin qabu. Gaariidhas haa ta'us ittiin adda baasanii wal baruudhaaf iyyuu aayidentitiidha waan ta'eef aadaan bareedaadha. Garuu kun ishuu kiristiyaanotaa miti. Mataa dhukkubbii kiristiyaanotaa miti. Yoon uffata akkasii uffadhee deeme malee yoon waan ulee akkasii qabadhee deeme malee yoon kophee akkasii kaa'adhe malee yoon mataatti waan akkasii hidhadhe malee ani nan du'a an akkasan ta'a jechuun ajandaa kiristiyaanaa miti. Kiristiyaanni Oromoo gidduu jiraatu akka Oromootti uffateetu Oromootti wangeela lallaba.
Kiristaanni yoo Tigree gidduu jiraate akka Tigreetti uffatee Tigreetti wangeela lallaba. Kun aadaa kiristaanummaa kan isa deeggarudha jechuudha. Kan macaafni qulqulluun kan isa deeggarudha. Phaawulos Yihuudii biratti Yihuudiin ta'e, warra Yihuudiin taane biratti immoo akka warra Yihuudiin ta'e, warra seera eegan biratti akka warra seera eeganiin ta'e, warra seera hin qabne biratti akka nama seera hin qabneen ta'e, waan fakkaatu hundumaan ta'eera. Kanaaf isin ijoolleen Kiristoos aadaan keessan, eenyummaan keessan isa Kiristoos irraa maddeedha. Aadaa biyya lafaa kana irratti namoonni qaban immoo ergama keessan ittiin galma ga'achuudhaaf itti fayyadamtu malee isin kan mufachiisuuf kan gufachiisu miti. Caalaadhumattuu aadaadhaaf jennee wangeela Kiristoosin gufachiisuu hin qabnu. Seera muka abbootaaf jecha dubbii Waaqayyoo akka hin busheessine Yesuus dhorkeera waan ta'eef. Eessatti dhorke Yesuus? Wangeela Maatiyos boqonnaa 15 lakkoofsa 5 kaaseetan dubbisa hanga lakkoofsa 9tti akkana jedha 5 hanga 9tti. Isin garuu namni abbaa isaaf haadha isaa gargaaruuf ture tokko isaaniin wanti na biraa isiniif kennamuuf malee amma Waaqayyoof kennamee yoo jedhe egaa abbaa isaa yookiis haadha isaaf ulfina kennuu isa hin barbaachisu jettu. Akkasitti seera muka abbaa keessaniitiif jettanii dubbii Waaqayyoo busheessitu. Isin of hin arginee nana. Isaayyaas waa'ee keessaniif raajii isaa keessatti sabni kun afaan isaatiin ulfina naaf kenna, garaa isaa garuu baay'ee natti fagoodha. Ana waaqessuun isaanii akkasumaanii abboommii namaa akka seera Waaqayyootti barsiisu isa jedhe ba'eessa dubbatee gooftaa Yesuus. Galanni isaaf haa ta'u. Seera muka abboota keessaniif jettaniitu dubbii Waaqayyoodhaaf busheessituedha. Maal godhuuni jarreen inni itti dubbate kun? Namni tokko abbaa isaa haadha isaa gargaaruu dhiisee kana booddee ani Waaqayyoof qorrobeera, ani Waaqayyoof dhuunfaa ta'eera, wantan isin gargaaru hin qabu yoo jedhe sirrii jedhe bakka namichi kun kan Waaqayyooti isiniin ulfeessuun barbaachisu jettaniitu harka rukuttanii fi fudhattuufidha. Seerri Waaqayyoo garuu dubbii Waaqayyoo garuu abboommii Waaqayyoo garuu akkas hin jedhuedha. Maal jedha abboommii Waaqayyoo inni arfaffaan? Abbaa kee haadha kee ulfeessi, umuriin kee biyya lafaa irratti dheeratuufidha. Eebbaa wajjiniin abdii wajjiniin abboommiin kenname isa kanaadha jechuudha. Isin garuu waan fiddanidha. Muka abbootaa inni dhugun aadaadha. Isa namoonni barteedhaan fidan jechuudha. Aadaa keessaniif dursa laattanii, isa ofii keessanii fiddaniif hangafa laattanii dubbii Waaqayyoodhaan immoo busheessitu isinidha. Kanaaf isin of hin argineedha gooftaan itti dheekkame warra akkas godhaniin. Kanaaf firoota koo nuuni qomoo keessaa dhufneen saba keessaa dhufnee aadaa qabaachuu dandeenya. Aadaa keenya beekuun qabaachuun sana baruun gaariidha. Garuu sanaaf jennee wangeela mootummaa Waaqayyoo busheessuu hin qabnu. Isa miti kan nu fudhannee gara mootummaa Waaqayyootti darbinu. Isa biyya lafaa kana irratti dhiibnee deemna. Amma biyya lafaa keessa jirru keessatti ittiin namoota kan biraarraa saba kan biraarraa adda taanetti waamuu dandeenya. Fakkeenyaaf maqaan kiyyaa eebbaadha. Inni tokko siidaa jedhama, isheen tokko caaltuu jedhamti, isheen tokko kibbina jedhamti, isheen tokko iftuu jedhamti. Maqaa adda addaatiin waamamna. Maqooliin keenya kun namoota garaagaraarraa ittiin adda wal baasnee wal baruudhaaf adda baasnee ittiin beekamuudhaaf nu fayyada. Garuu maqaan keenya kun kwaalitii addaa nuun kennu. Sababiin eebbaa jedhameefan yeroo hundumaa eebba jechuu ta'uu dhiisuu danda'a. Maqaa kootiin faallaa ta'uu hin danda'a. Aadaanis akkuma kanadha. Aadaa kan biraarraa saba adda addaarraatii adda baasee ittiin nu calaluu danda'a. Garuu mootummaa Waaqayyoo keessatti waan nu fayyadu tokko hin qabu. Biyya lafaa kanarratti garuu ittiin wangeela babal'isuudhaaf, ittiin wangeela hojjechuudhaaf nu gargaara. Itti fayyadamnee wangeela hojjechuudhaaf. Aadaan nutti fayyadamee wangeela miidha utuu hin taane nuyi aadaatti fayyadamnee wangeela babal'isuu ni dandeenya. Waaqayyo gooftaan barumsa keenya har'a baranne kana nuuf eebbisu yoo gooftaan jedhee kutaa sadaffaadhaan walitti deebina. Naaf waan lama ilaalle har'a sadaffaa farfaffaa jechuudha. Amalliif aadaan kiristiyaanaa waaqessuu dhugaa waan godhu maraa Waaqayyoon giddu galeessa godhatee godha. Akka kanatti amalaaf aadaa keenya akka calaqqisiisnuuf Waaqayyoon waa gargaaru galateeffannee xumura yeroon keenya waan deemeef. Kabajamaa qulqulluu danda'aa mootii bara baraa yeroo nu laattee kanaaf maqaan kee bara baraan haa kabajamu. Yeroo dinqisiisaa kanaaf galanni siif haa ta'u. Akka sagalee kee kanaatti jiraannee biyya lafaa kanarratti ulfina kee calaqqisiisaa akka adeemnuuf nu gargaara.
eenyummaa keenya isa dhugaa ati nu keessatti arguu barbaaddu san akka hin ganneef nu jabeessi. Dhugaa keetiin dhaloota kana eegi tiksi. Bara keenya sitti laanneerra irratti ulfaadhu. Amajaajii keenya diiyaabiloosiin salphisi.